balaan irra ga'e balaa maashiniiti. Maashinii midhaan falfalu jechuudha. An akkuma namoonni beekanii hojii mataa kootii hojjechaa tajaajila garuu hojii waamichaa godheeti kanan hojjedhu. Hojii hojjedhee of danda'a. Hojii waaqayyoo immoo hojii tola ooltummaa godheeni kanan hojjedhu. Utuu hojii sana hojjennu midhaan qonni qotee falfaluuf dhaqee carraa ta'e kaleessumti isaa konfiraansii tajaajileen buleessaa midhaan sana falfaluu dhaqne bara 2016 ji'a afuraffaa keessa jechuudha. Nama maashiniin midhaanii sun na qabate harka koo kanaa ciqileedhaa gaditti caccabsee ergasii waggaa tokkoo fi ji'a 8 wayii ta'eera amma deddeebi'ee yaala irratti hin argamaa jechuudha. Balaan irra ga'e balaa maashiniiti. Okay, baay'ee waan nama gaddisiisu, baay'ee waan namatti dhaga'amu, balaa ulfaataa keessattuu harka isaa mirgaa irratti balaan maashinii kun qaqqabee jira. Isin yaadachiisuudhumaaf malee namni bal'aan sabni keenya hundumtuun beektu kallattii garaagaraadhaan argaas dhaga'aas turtanii kallattii kamiinis dubbisaas qunnamaas turtanii ammas immoo haalli inni jireenya isaatti geggeeffataa jiru haalli isin itti bira dhaabattanii deggeraas turtanii wanti mul'ataan wanti beekamaan baay'een jira.